aango qaba jechuudha. Amma kursi Oromoo san deebisii yogii jedhanii walgahii guuturra gaafannaan nama ammaa booda kursii tanarra deebise ammaan dachirraa ari ammaan aangurraa ari hejee qiyaamaa kaayisiin jedhan. Nama kana ogolna qoggii qoratu deemu kaadire isaa tana guutuuf telefoonarraa gartee poolisoota rabbitti fedhe kanaan fattashisiisee irraa guursiseeti sii galee fattashisiisee fidee gartee arrabsa oola jana akka waa wantiiti waa takkan fiddanii maarreen hangootanii mitirkishoon hangootanii jajan sii galee yoo waa takkan fidne mee telefoonaan oola haa sagaleen teessuun gabbaatu khadraa jawar sigale meyo waa takkan finne telefoonuma walgahii teessan namni haaseenu hayyamiif sigale akkasitti abbuus kaadiree godhaa keessattuu Oromoo fa'a diredaan kilaastara afur qabdi Oromootiif kilaastara afur keessaa kilaastaroota jaldeessa jaamuu jira Soomaleen itti dhufteeti gaafa Soomaleen bulchitu maqaan jaldeessa jaamu kun Booranarraa dhufee nurraa jijjiirii jennaani Soomaleen adabadhaa jettee arite gaafa Soomaleen kaantibaan qallicha kana dhaifnaan ammoo qalaadamoo maal jee jijjiiree jechu afaan Soomaleetti nama hangas takka seenaa Oromoo hunda jijjiiraa jiru maqaa Oromoo hunda jijjiiraa jiru jechu arra garuu ifaan ifatti gartee hoottaa galma gadaa as ijaaradha aadaa teessan guddifadha biitti teessani seenaanis wantaanis teessani jee seenaa isaanii hojjeteefi sigale arra gartee Hararge irratti duulan taane bobbaayisaa jira jechuudha. Joollee Harargee ni beektan joollee isa saaxilaa turte hangam takka gartee wallaalaa kana jala godhee maallaqa nyaachisee hanga inni rakkisaa ture. Hanga inni cinqaa ture ni beeytanii jechuudha. Sigale. Arra warruma isaa jecha nama rakkisu san irra mana gurguree jechuudha. Dirre dhawaa guutuu. Sigale. barnuti khun mana diiga jenneetutti ya khabiyya gurguru dhufne bar khanuma dirdawa guutu gurgurutu dhufne baka tashaxalle uje sigel hay me oromu maga maluma rabbi afanu qabe bar ugaasota hayyota beeytota tu garte hoggi her isesan kabajani fitan boda bakka takka geeyfatani wal gayi adarasha khaysa geeyfatani bakka Mustafa jirut bakka ordin jirut sigale hayyonni sigale hayyonni Somalota gaafatani jechu hayyonni Oromochi jira abba gadaa khajamuchi jira marren Oromochi jira mitirkishon Oromochi jira sigale tunundi afan qabatte teesi jechu khadran joortun indi ifture cufa manatti hirte maallaqatti hirte sagale saani waraabde sigale indi iftu jechu sigale sanifu akkasi confidence ingafata me abban gadaa Oromoon Harargeen qabdu silaawa abba gadaati sin qabnu khadireedha kan abba gadaa jani ofan tokko sigale sunu abba gadaan jaamu amma Harargeen namni qabdu isini fi rabbi tokkicha qofa isi warrana laalu kana qofa sagale teenyatana sheer goda walin nuga sigale rabbi jecha sigale hayyotan qabnu abba gadaan qabnu cufti wohuma fi butachu liqinsu sigale me gaafa Harargeen jimaa akkasir rakkatte namni keenya haga ammatti buleeyyan kiyya nu beeka nuti joollee dhaloota chi beeka waan goonu dhabne rabbi tokkichatti iyyuu jira sigale waan goonu dhabne rabbitti iyyuu jira warri buqqeesun hundinu baranda nama jala jiru jira warri dheengadda gartee jimaa gurgurachuu dhorkanii buqqisan sun guutun baranda jala jiraachuu jirani Harargeen tun gartee Harargeen baatun ta Harargeen lixalleen ciroo qabdi magaalaa gudditti ciroo qabdi sanifu me Harargeen baa magaalaa guddoo takkan qabnu jechu gaafileen Oromoo takka me hayyoonni Oromoo me hayyoonni Harargee tokko gaafii takka haasira me abbaa gadaa qabnaa jettani abbaan gadaa tokko gaafii Harargee haasanii jira me manguddoo qabna jettani Sheekh Marre Baba Midirgisho Milliyo jettani jala horiitani me gaafii Harargee takka
Maquma kiyyaa ilmaan kiyyaa irra isiniif biyya bulchaa magaalaa gudditti Harargee takkanaa kenna jee sheeytichi tokko gaafatanii jira. Sigale jech aboo bar dhiira laali qeensi balaa ifaan bar nageenyi bu'uu qaba. Sigale waraanni dhaabbachuu qaba. Namni keenya dhumuun qabu dhiira hidhamtee tetteessu laali boo sheekoti qeensi amaaraa tana faa laali boo qaallicha sheewwalloo kan wanti irraa kaasan sana ambar waan isa kaasaniif hin beeka. Waan amaara gartee bakka irraa dhufee mormeef kaasanii bar aangorra. Mee sheeytichuma tokko laa Harargee keessa. Mee sheeytichuma tokko. Sheeytichi waan guddaa udarastichuma tokko. Qalubbuu waa gaafatu gartanii. Mee abbummaa qabeenyaa tokko waa gaafatu gartanii. Harargee fi waa godhaa jee. Harargee keessaa dhufe. Sigale aboo bar ijoolleen kutaa biroo bar hospitaala jaaraa jirti. Maal jaaraa jirti. Sigale investimentii keessatti hirmaachaa jirti. Nama isaanii gurmeessanii bar Oromoota sigale buutuu gurmeessanii oofaa jiranii. Keenyammoo abbaan gadaa taa'ee gosa lakkaawa. Jimaa kana quufe. Ilkee keessaa shwa wanta if guuraati sigale. Ilkee keessaa jimaa guurachaati. Maarree ichitti gaafa maarree gadaa maarree capoogi mitirkishoo milliyyoo gostee abaluu jira ite ala bultee kun ala jaama mitirkishoo kun ala rafee ala jaama kun mana rafee mana jaama kana sii lakkaawa taa'e. Asiin gartee Soomalee hayyoonni Soomalee maal gaafachaa jira. Sin ajaa'ibsiisu. Lalayyoota Soomalee kan bar waan takka diina keetillee dinqisiifattee warraa barachuu qabda. Dhufnaan gartee walgahii dhufnaan arra Khadiir kanaa fi wanti bakka takkatti harkannee mijaanii dira dhawaa gaafatanii hoggis dhagaa bu'uuraa nuu keessu malee hin deemne jedhanii dhagaa bu'uuraa kaayyatanii jechuudha. Amma ganaachitti dira dhawaan tasaaniiti galmabbaa isaanii heeriisee jaaratanii ganaachii gartee heera isaanii nama barsiisan biite tasaaniiti. Sigale biite tasaaniiti jechuudha. Kanammoo Oromiyaa hunda keessatti as facaasanii wanna Oromoochi keessa jirtu Oromummaan fi yaamtu tana maal godhan sigale as facaasanii jechuun karaa Haramaayatii fi gaara mul'ataa kana as facaasanii hanga jala dhufanitti sigale. Saniifuu obboleeyyan kiyya ijoolleen Harargee dammaqa. Mee dammaqa Rabbi sodaadhaa dammaqa. Ummata nama dammeessee ifiirriba deebee taanee bar. Gaafa duraa dagartee Oromoonni nagaan tattaawusan dammeessinee Oromummaa tanaa walitti hiinee teenyaa hirriba jechaanee bar. Maali qiyamummaan nu qabatte? Maali gaxaantummaan? Sigale. Maali abbaan gadaa keenya gartee maaliif hin dubban? Hayyuun keenya maaliif hin dubban? Bakka bu'aan keenya maaliif hin dubban? Sigale. Nuutu faca'u. Amma warra Khadiraa joortana fa'aa mormuu jira jechuudha. Angosatiisan tanaaf gosaan diigeeti biiroo tana keessatti hojjettoonni kun gosaan wal cireessiin jedha. Sigale hoggi ijoolleen ichi informeeshinii kennitu. An koree jiddu galeessaa koree shanan keessaa inni nama dubbisa sigale. Waan gandee xixiqqoo tana keessaa warra isaa wajji dalagu koree shanan keessaa inni nama dubbisa. Wallahi billahi. Ummata kana hundaa'u diigee kursii Oromoo kamii kennite jenneeti horeen teenyee irridduullee dadhabnee kaabnaan jansi. Namichi ijaa gurra dhabee siin jan quufee Khadiraan joortuun sigale. Amma Harargee bar maqaan iyyaamnu bakka bu'oota Harargee hundi dhalaa waan ta'eef kanaas Khadiir joorozoon hin taane Khadira jijjiirree jechuudha. Akkasumallee abiyyiin gammadu waan ta'eef Khadira jijjiirree jechuudha. Kanaas maqaan isaa Khadira. Khadiraan joortuun sigale. Ummatuma Oromoo kana gurratti hin qicattu siin jedhan. Ati Oromoo taanaan afaan Oromoo dubbannaan si majalaa hin dubbatu siin jedhan. Saatanaawu dhabamsiise. Mitirkishoo dhabamsiise. Saatanaawu aangoo hireef guututti. Saatanaayii hoogganaa jira. Sigale. Takkaa gaafa ambiti bulchituu Soomaleen dhugaa sun amma diradawaan ama shanitti jijjiiramu inni amma ama shan qofa boodanii kutaa sigale. Koota Oromoo takkaa namni dabarsee kenne isa malee hin jiru. Gaafa dhaabba feeta. Yoo kursii tanatti kaasan siin jedhan baaraddaa'e maraate siin jedhan sigale. Utaalee qiyaamaan taate
sigale so saniifu oromoonni biroo sagalee teenya tana nu dhagaya keenya kun sabboonummaan guuteetii gartee waloo quban qabu sabboonummaan tun bari yoo si guddatte vaayirasii sittaati Hararge irratti hin arga sigale Hararge irratti arga sabboonummaan guutee keenya kun gartee waloo quban qabu sabboonummaa keessa bar gosaa wal qoodu jira adda wal fudhatee tattaa cufte aboo mana eenyu wal geenya mana maarre wal geenya kharra mana gosa isaanii dhaqanii baay'een gaddi Harargeen sadarkaa tana gaddeebu Harargeen dheengadda gartee michuu baay'een qabaalii xabiiftuutirraa dhaamsa hoo gahiini oromoota maraan jettee gartee oromoota maraaf waamicha goote agoobara tokko jalatti sigale kabbadaa fi Maammadun da qorii takka keessa wajji nyaachifte arra huggii fi qorii takka keessa wajji nyaachuu dadhabdu gosaanisii wal qooddu gartee ifittiin kaanfadhe dhugaa homaan ju'u wallaale humna qabaadhee ummata kana gartee manguddoo gandarra yaatee ijoollee imoon jaartee maallaqa amma warri gosaan oromoo adda guuru kun beek maallaqumarraa nyaachuu deema malee wallahi gosa tanaa quban qabu beekan gosa tanallee fayyadu bar sigale warri gosaan Harargee ciru kun warri gosaan Harargee adda guuru kun maallaqumarraa guurachuu deema intala maarree ilma miitirkishoo maallaqarraa to'a sigale eega maallaqa guuttati booda kuta abalu damiin abalu garaad abalu maallaqa keenya fuudhee kute asliinu dhaqqabi